Tapi jaalatamtoota keenya akkuma beekamu gaafilee adda addaa gaafachuudhaan isiniif dhiyeessina. Gaafileen keenya kan har'aa keessa deemee gaafii adda addaa gaafachuudhaan isin biraan geenya akkanumaan nu hordofaa. Daawwattoota keenya mee gaafii takkaaf lama siif qabna. Mee maqaa keetii fi iddoo irraa dhufte irraa mee fudhanne. Maqaan koo Caaltuu Gabaan jedhama. Kanan irraa dhufu magaalaa Wallanchitti irra. Abarroo hordoftoota keenya wajjin maqaa kan keetii irraa nu eegalee gaafii qabna waan ta'eef. Tifoo Haasaniin jedhama. Kan dalaggee guddina baadhee ana barbaade magaalaa Rawaatti. Akkasiis jedha. Maqaa keetii fi bakka irraa dhuftee fi bakka itti dhalatte hojii kan kee wajjin nuuf ibsi. Ayyee ani maqaan koo Kebeek Daggafaan jedhama. Bakki dhaladhee Oromiyaadha. Oromiyaa keessaa godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat magaalaa Loonii ganda Qombee Gugsaa jedhamtu mandara Urgoo jedhamtu keessatti. Ka jalqabaa jaalalti siif maali? Jaalalti anaaf waa hundaa jireenya yaa har'aa jaalalti siif maali? Jaalalti anaaf kennaa waaqayyoota wanta waaqayyoon nuuf kenne keessaa wanta guddaan isa tokkodha. Jaalaladha. Saniif jaalala akka kennaa karaa aartii irra jira. Aartii jechuudhaaf hin danda'u barnoota irra jira. Saniiti karuma aartiin qabadhee jira jedhee yaada. Fuulduraaf aartistii cimaa Oromoo irra dabree addunyaan liqisiifattu ta'uu kan deemu jechuudha. Abduu kooti. Abduu keeti. Kuni akkamiyyuu nan goone. Homaa? Xindoo garuu beektaa yeroo amala dargaggummaa ta'ee hin beeku. Amalli jijjiiramu waan akka sana fakkaata. Qaba kan si gaafateef deebiin kan kee maal ture? Sin barbaadu ture. Sin barbaadu jettaan maali sababni hin barbaadne? Sidan hin jaalatiniif sirala saniif sin barbaadu ture. Nama jaalatte qabda? Mootummaan biyya kanaa eenyu? mootummaan biyya kanaa biyya bulchaa jiru moo? Mootummaan biyya kanaa walumaa galatti ka bulchaa jiru ta'e mootummaan Uummata mootummaan biyya kanaa. biyya kana bulchaa jiru mootummaan biyya kana bulchee nageenyi gadi bu'a jettee itti amantu eenyu? Mootummaan nageenyi biyya kanaa Ati nama jaalatte qabda? Qabayyo. Kee daandii aartii irra jirtaa, aartii hojjechaa jirtaa. Aartii keessaa mee maal taate hojii kamirra hojjetaa jirti? Waan isin dhibu gaafan karaa aartii seenuu fiilmii barreessuu fi taatoo cimaa daayirektara cimaa ta'uu hawwa ture. Fiilmiin barreessitaa? Anallee keessatti ni hirmaachisa. Rakkoo qabu atutti qophaa'ee taatoo cimaa ta'e mul'adhu ni hirmaata. Yeroo duraa barreessaa fiilmii taatoo cimaa daayirektaraan ta'uu hawwa ture. Hojiin koo hawwii qofa ta'ee hin hafne ittuma jira jechuudha. Amma immoo baradhee barumsaan cimsadhe. Kan dabalataan immoo wanti ani yaadini kan guyyaa keessa natti dhufe lafee dugdaa aartii kan ta'e editor and cameraman kan jedhaman isaan kana barachaa jira. Isaan kana yeroo gabaa keessatti xumuree akka hojiirra oolu abdiin qaba. Wanna biraa waan ajoon qabu kanuma editoraanis ta'e kaameraanis ta'e barreessuudhaanis daayirektarummaanis taatoodhaanis kan hundumaanuu keessa. Gaafiin kiyya siingal na fakkaata. Nageenya biyya kana keessatti yeroo baay'ee olaaltee jettee nageenya biyya kana keessatti hin jiru waan ta'eef biyya kana mootummaa ta'ee biyya kana nagaa hin buusa jettee itti amantu akka sammuu akka mataa keetiitti eenyu jettee fudhatta? Uummati kun akka uummataatti jiraataa jira malee akka mootummaatti cunqursaa baay'ee jira waan ta'eef kanaaf kan gaafii yeroo na gaafatte mootummaan biyya kanaa uummata wanni siin jedhe uummanni hooggansa gahaa hooggansa isaaf ta'u hooggansa uummata hoogganuu danda'u jechuudha. Amma yoo naannoo tokko taate hanqina sababa mootummaarraa dhabaniif yookiin ammoo wanti isaan uummanni sun mootummaarraa fedhu waan dhabeef jecha uummataa fi mootummaan baay'ee wal adda yaadan addaan faca'anii jiran kanumaaf
Ana akka kootitti mootummaan biyya kana jiru wanti dhuunfaa isaatiif yookiin aangoo dhuunfaatiif yookiin ammoo morkaan jiraame innis warroota kaadiree yookiin ammoo isaan wal morkanii jira isaan wajjin waan wal morkaniif morka yookiin ammoo morkuma saniif jecha rakkoo hedduu nu mudateen jedha akka kootitti maaliifi silaa namni wal dhageetti qabaatee uummatas caqasee mootummaan biyya tokko gurra isaas tokko uummataaf kenne kaan ammoo hojii isaa irratti xiyyeeffate waan uummataa ta'u irratti xiyyeeffate akkas kun hundi yookiin ammoo akkas hin taanu amma naannoo tokko tokko amma fakkeenyaaf yoo fudhatte hojii fudhadhu astee wallagga fudhadhu ammas naannoo tokko tokko rakkoo waraanatu jira uummata waraanaan dhuunfitu jira jechuudha. Naannoo tokko tokko ammoo beelli uummata dararu jira. Booranatti horii meeqa dhumatee uummata waan kaasuu dandeenya. Kana kan ammoo kan fide waaqa itti ati waan hundumara uummata ofa garuu beekee beelesse mootummaan uummata akka kootitti akkaan amma yaada dhuunfaa kootitti baaleetti fakkeenyaaf yoo fudhatte uummanni baalee yeroo dur ammas qofa osoo hin ta'in gaafa Hayila Sillaasees gaafa Minilikis mootummaan akka seenaa qoradhee irra ga'etti uummata baalee fixuudhaaf horii fixan farda fixan farda uummata yaabbatee gaafa Minilik farda fixanii gaala lafarratti fixanii qabeenya jalaa fixanii qabeenya jalaa qisaasessanii biyya takka gaafa ati mootummaan akkam godha beektaa akkana fakkaatu akka xamanutti qabeenya gaafa si wanna ati qabdu kana sirraa biyyaa takka mootummaan dadhabsiisuuf miti namni tokko nama dhuunfaa tokko dadhabsiisuudhaaf gaafa gatii inni itti socho'u qabeenya itti socho'u san jalaa gadi bu'e namni sun miskiina ta'eera jechuun bakka wanti itti socho'u san dhabeera waan ta'eef akkasitti nu cabsu jira qabeenya beeloo'ee manni baalee rakkoo irra jira. Biyya kana ati bulchisin jedhanii akkam gooti? Osoo biyya kana bulchuun aan jaalamu jalqaba irratti nagaan buusa beekta. Nagaatiin jira yeroo kanarratti nagaan buusa magaalaa baay'ee irratti wantoonni dhaabbatan. Na walii keenyaaf waloodhaan akka jiraatu tokkummaan keenya akka cimu daran isaan godha jedhee. Uummataan dhaamtuu fi warra mootummoota hangafootaaf dhaamtu maali? Gaafiin kiyya duraan mootummoota isaanis waa'ee isaanii gaarummaa isaaniitiif ammeenya isaanii adda baasin hima. An ammeenya isaanii malee gaarummaa isaanii hanga manatti hin mul'anne maaliif ammeenyuma isaanii malee gaarummaa natti hin mul'anne kun amma yaada kooti waan ta'eef uummataaf wal jabeessaa wal qaba uummata beela'eef tokkummaa jettaan uummataan tokkummaadhaan jaalalaan kan beela'e Oromoon duraanuu beelaa quubsa malee Oromoo waliin beelessu Oromoo safuu beeka safuu eega wal kabaja wal jaalalas kanaafuu ani uummata kootiin bakka jirtanii wal qabaa wal quba qabaadhaan jiraanii tokkummaadhaan wal wajjin jiraadha amma sirra deddeebi'ee kan Wallaggaa kan Gujii quba qabaatu qaba kan Harar kan Baalee quba qabaatu qaba akkasuma hunduma iddoo kamittuyyuu kan Shawaa isa Booranaa quba qabaatu qaba akkasitti wal quba haa qabaannu Oromoon wal quba haa qabaatuun jedhaani. Hayyee fufaa san guddaa si galatoomfannaa sagantaa keenya kanarratti dhiyaatu kan keetiif guddaa galatoom. Hayyee ulfaadhaa sagantaa kanarraa nayaamu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira nu hordofa. Mootummaan biyya kanaa eenyu? Mootummaan biyya kanaa Abiy Dr. Abiy Ahmed. Hayyee. Kabajamtoota keenya gaafiin keenya akkuma itti fufetti jira. Si qaba. Uummata Oromoo yeroo bakka adda addaatti yoo sooshaal miidiyaa hordoftee jette Baalee Gujii adda addaa naannoo adda addaatti sababa hongeetiin miidhamaa waan jiraniif uummata kanaa mee mootummaan akka gargaarsa godhaniif maal dhaamta filatte? Ka mootummaa gaafa jennu hiikumti mootummaatu sabni keenya durumaayyuu mootummaa yoo osoo hin ta'in sirna mataasaa qaba. Gaafa sirni sun cabe Oromoon beelaa fi hongeen saaxilamuu qabe. Mootummaa irraa osoo hin ta'in ofii keenyaaf walaa jabeessinudha. Mootummaa jechuun dhuunfaa isaatti yookaan qarshii kuufateen qabu qarshii uummata irraa guuramee tarii akka beelaanis kan godhaa jiru mootummaa osoo akka beelaan mootummaa keessatti mootummaan
daandiiwwan garaagaraa fayyadamee tariitii duraanuu kadhachuu beekanii karaalee garaagaraa fayyadamanii uummata kana beela keessa baasuu danda'an turanii haa ta'uti immoo kan maalii beelesse maaliif beela baase kana dhimma mootummaa osoo hin ta'in nuti walii keenyaaf dhiiga fi lafee haa taanu dhiigni lafee malee lafee dhiiga malee waan hin taaneefu. Eshi gaaffiin kee kana irratti ati biyyaaf jiraatta moo ofiif jiraatta? Wanti kun tartiiba mataa isaa qaba. Yoo ofii jiraatte biyyaaf jiraatta. Namni ofii jiraate hiikaa biyyaatu hin beeku. Namni of bulchuu hin dandeenye biyya bulchuu hin danda'u. Of bulchuu jechuun mataa kan ka'e gaafa namni tokko gaafa of mari'atu ofii isaatiin mari'atee ofii walii galuu qaba. Saniin booda immoo hiriyootaa fi naannoo sanii kan jiranii walii gala. Akkasumas dhufee immoo biyyaaf bu'aa biyyaa ta'a. Gaafa sammuu isaa wajjin walii galee dura ofiifan jiraadha. Saniin booda biyya koofanii jedha. Ayyee sagantaa keenya kana irratti hirmaachuu kan keetiif guddaa si galatoomfannaa. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Isinis dhaamsa yoo waan dhaammattu qabaatte dhiifama. Isinis kabajanii waan sagantaa keenya kana naaf feertaniif horaa bulaa deebanaa dagaagaa isinitti haa baratu rakkoo uummata keessa jiru baastanii mul'isuudhaaf uummataaf sagalee taasisan jedha horaa bulaa. Ayyee galatooma. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira nu hordofa.